Akkam ooltan kabajamtoota daawwattoota TV Mo'aa oduu isaa kanaa isinitti himnaa dursaan gafoota oduu. Manni maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee muudamoota garaagaraa raggaasise. Naannoo Oromiyaatti nageenya waaraa mirkaneessuudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuun himame. Abdurrahman Mohammad Abdullah filannoo pirezidaantummaa Somaalilaand injifatan kan jedhu hangafoota oduudhaa oduu waliinaan Efreem Malkaamuutii gara oduu bal'inaan qabanneetti dabarra. Manni maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee muudamoota adda addaa raggaasise. Manni maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee muudamoota dhiyaatan kan raggaasise yoo ta'u, haaluma kanaan Injiinar Wandimuu Seetaa sadarkaa kantiibaatti aanaatti hojii gaggeessaa magaalaa Finfinnee gochuun obbo Taankwaayi Jookiraawaa daayireektara to'annoo misooma mootummaa, obbo Yimar Kabbadaa koomishinara koomishinii qindeessa tola ooltummaa fi hirmaannaa hawaasa magaalaa Finfinnee, obbo Gizaachoo Aayikaa walitti qabaa koree dhaabbii dhimmoota bu'uuraalee misoomaaf mana qopheessaa taasisuun muudama isaanii sagalee guutuun raggaasiseetu jira. Kanneen bakka duraan hojjetan irraa jijjiiraman ammoo obbo Adamnuur hoogganaa biiroo pilaanii fi misoomaa, obbo Biiniyaam Mikruu hoogganaa biiroo galiiwwanii, adda Habiibaa Siraaj hooggantuu biiroo daldalaa yoo ta'an, manni maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee waggaa 4ffaan yaa'isaa tokkoffaa irra gaggeessaa tures xumureetu jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebeen har'a mana maree bulchiinsa magaalichaatiif dhimma gibira kaffaluu fi wayita bittaaf gurgurtaa nagahee kennuu ilaalchisuun ibsa kennaniitu jiru. Ibsa kennaniinis markaatootti daldalli seera qabeessa akka gaggeeffamuuf daldaltootni wayita bittaaf gurgurtaa raawwatamu nagahee akka kennan to'annoo fi hordoffii taasisaa jiraachuus dubbataniitu jiru. Akka biyyaatti sirna daldalaa waarinaan sirreessuuf tattaaffiin taasifamu qorannoo irratti hundaa'uun hordoffii taasisaa jiraachuu eeruun argannoo qorannichaan hojimaanni seeraan alaa hedduun akka jiranis arguu kaasaniiru. Haaluma kanaan hojimaanni walakkaan gibira kaffalaa kaan ammoo hin kaffalle jiraachuu marii daldaltoota waliin taasifamee fi hordoffii gaggeeffameen hubachuus himaniitu jiru. Gibira akka kaffalaniif nagahee akka kennan taasisuuf hojiilee hojjetaman irratti olola gaggeeffameen burjaaja'uun mankuusaawwan cufu halkan meeshaalee wayita fe'an mul'achuus yoo kaasan kun dogoggora ta'uu kaasanii gibirri bu'uuraalee misoomaa diriirsuu fi magaalaa Finfinnee miidhagsuuf barattootaa fi humna dhabeeyyii nyaachisuuf akkasumas ijaarsa biyyaaf kan oolu ta'uu akeekaniitu jiru. Fuuldurattis sirna seera qabeessa diriirsuu fi bittaaf gurgurtaa gaggeeffamu hundatti nagaheen akka citu taasisuun gibira sirnaan walitti qabuun cimee kan itti fufu ta'uus himaniitu jiru. Manni maree magaalaa Finfinnee mirga himatamuu dhabuu miseensa tokko mulquun himame. Caaltuu Shumii dabalata qabdi. Manni marii magaalaa Finfinnee mirga himatamuu dhabuu miseensa tokko mulqee manni marii magaalaa Finfinnee walgahii idilee tokkoffaa bara hojii arfaffaa taa'aa jira. Manni marichaa yaa'ii idilee kanaan qaboo yaa'ii erga raggaasee booda manni marii itti fufuun mirga himatamuu dhabuu miseensa mana marii obbo Saayid Ali jedhamanii murqeera. Koreen dhaabbata dhimmoota haqaa fi bulchiinsa garii dhimma mirgi himatamuu dhabuu miseensa mana murtii kanaa irraa mulqamuuf mana mariif bal'inaan ibsa kennameera. Miseensi mana marii obbo Saayid Ali yakka malaamaltummaan waan shakkamaniif mirgi himatamuu dhabuu qaban irraa qabee seeraan akka gaafataman ibsa kanaan gaafatameera. Haala kanaan manni marichaa mirgi himatamuu dhabuu nama kanaa akka mulqamu sagalee guutuun raggaaseera. Ittaansuunis gaaffii fi deebiin miseensota mana mariirraa kaafaman kan jiru yoo ta'u, kantiibaa Adaanech ibsaa fi deebii ni kennu. Ibsa kantiibaatti aansuun muudamoonni adda addaa akka kennaman ni eegama. Qondaalonni Ameerikaa dhimma walitti bu'iinsa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa itti fufee jiru irratti ministeera ittisaa Itoophiyaa waliin mari'atani. Qondaalli olaanoo Ameerikaa haala walitti bu'iinsa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiru furuun danda'amu irratti ministeera ittisaa Itoophiyaa Aishaa Mohammad waliin Finfinneetti mari'achuu isaanii baasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu beeksise. Marii gaggeeffameen karaaleen hariiroo Ameerikaa fi Itoophiyaa itti cimsuun danda'amu kaafamuunis ibsameetu jira. Jiila
Ameerikaa maricha gaggeesse ambaasaadder Ameerikaa Ervin Maasingaa ministeera dhimma alaa Ameerikaatti itti aanaa gargaaraa ministeera Afrikaa Bahaa Viisaantii Diispeeraa gargaaraa ministeera ittisaa Maawuriin Faareelii fi kanneen biroo ta'uu imbaasichi ibseera. Ministeerri ittisa Itoophiyaa Injiinar Aayishaa Mohammad hariiroon waraanaa biyyoota lamaanii gidduu jiru tasgabbii naannawaa qabsoo farra shororkeessummaa fi ijaarsa nagaaf murteessaa ta'uu ibsaniitu jiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaatti gargaaraa ministeera ittisaa dhimma Afrikaa Maawuriin Faareel gama isaaniin Ameerikaan tumsa waraanaa yeroo dheeraaf Itoophiyaa waliin qabdu keessumaa gama nageenyaan daran cimsuuf fedhii cimaa akka qabdus ibsaniitu jiru. Naannoo Oromiyaatti nageenya waaraa mirkaneessuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuun ibsame. Liyaa Taaddasee dabalata qabdi. Naannoo Oromiyaatti nageenya waaraa mirkaneessuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuu biiroon bulchiinsaa fi nageenya naannichaa beeksisee jira. Hoogganaa itti aanaan biirichaa Jeneraal Abbabaa Garasuun akka ibsanitti naannoo Oromiyaatti rakkooleen nageenyaa mul'achaa turan yeroo gara yerootti fooyya'insa agarsiisaa jiraachuu dubbatanii jiru. Naannawaalee garaagaraatti miseensonni garichaa mootummaatti harka kennachaa jiraachuu fi miseensonni biroonis waamicha nagaa dhiyaatetti akka makaman dhaamaniiti jiru. Olaantummaa seeraa kabachiisuu fi nageenya lammiilee mirkaneessuuf hojiilee hojjetamaa jiran keessattis hirmaannaan hawaasaa cimee itti fufuu dubbataniiti jiru. Naannawaa tokko tokkotti sukkaamsaan jumlaa raawwatamaa jira jedhamee odeeffannoon tamsa'aa jiru bu'uura kan hin qabne ta'uu ibsaniiru. Mootummaan naannichaa walitti bu'iinsa mul'atan mariin furuuf ammallee kutannoo qabaachuu FBC'tti himaniiti jiru. Uummanni naannichaas nagaa akka barbaadu ibsuun kanas hiriira tibbana gaggeeffame irratti mirkaneessuu yaadachiisaniiti jiru. Naannichatti nageenya waaraa mirkaneessuuf hojiilee hojjetaman qaamolee nageenyaa cina dhaabbachuun hawaasni gahee irraa eegamu akka baatus gaafataniiti jiru. Abdurrahmaan Mohammad Abdullaa filannoo pirezidaantummaa Somaaliilaand mo'atanii daandii guddinaa dabalata qaba. Filannoo pirezidaantummaa Somaaliilaand guyyoota muraasa dura gaggeeffameen kaadhimamaan paartii mormituu Waddaanii jedhamu kan ta'an Abdurrahmaan Mohammad Abdullaa injifachuu koomishiniin filannoo Somaaliilaand beeksise. Paartii kulmiyyee bakka bu'uun kan dorgoman pirezidaantiin Somaaliilaand amma Musee Bihii Abdii filannoo kana irratti milkoofne. Jalqabumaa kaasee filannoo kana irratti morkataa jabaa ta'uu akka danda'an tilmaamaa kan turan Abdurrahmaan Mohammad Abdullaa yookaan maqaa iroo jedhuun beekaman filannicha caalmaa olaanaan injifataniiru. Akkaataa bu'aa sagalee ifoomeen kaadhimamaan paartii Waddaanii Abdurrahmaan Mohammad Abdullaa sagalee % 63 ol argachuun yeroo injifatan morkataan isaanii kaadhimamaa paartii kulmiyyee Musee Bihii ammoo sagalee kennamees % 34.81 argachuun gabaafameera. Paartii Justice and Development irraa kaadhimamaa kan turan Faayisaal Alii Huseen ammoo sagalee % 1 qofa argachuun osoo hin milkaa'in hafaniiru. Somaaliilaand jalqaba bara 2024 Itoophiyaa waliin waliigaltee wal hubannaa ulaa galaanaa mallatteessuu ishee hordofee Somaaliyaa waliin atakaaroo keessa galteetti. Qondaalli ammaa pirezidaantii Somaaliilaand ta'uuf jiran Abdurrahmaan Mohammad Abdullaahi bulchiinsi isaanii Somaaliilaand beekamtii idil addunyaa akka argattuuf akka hojjetuu fi Somaaliyaa waliin akka mari'atu waadaa seenanii ture. Misaayilli Ameerikaa Raashiyaatti yoo dhukaafame deebii mul'atuun kenna kan jedhu Mooskoorraa dhagahame. Naatanaayil Koorsaa dabalata qaba. Yuukireen misaayila Ameerikaa fageenya dheeraan gargaaramuun Raashiyaa yoo haleelte deebii sirrii fi qabatama kennina jettee Raashiyaan. Haleellaan akkanaa daangaa Raashiyaatti raawwatamnaan Ameerikaan kallattii waraanatti hirmaachuu fi saatalaayitoonni Ameerikaa itti hirmaachuu akeeka jedha ibsi ministeera dhimma alaa Raashiyaa. President Joe Biden White House ba'uuf ji'a lama wayita isaanafutti imaammata Ameerikaa jijjiiruun Yuukireen misaayilota Ameerikaatti daangaa Raashiyaa keessatti haleellaa raawwachuu akka dandeessu eeyyaman. Biden pirezidaantii Ameerikaa haaraa filataman Donald Trump waliin mari'achuu yookaan murtee waraana Yuukireen Raashiyaa xumuruuf waadaa galanitti cichuu isaanii ifaa miti. Yuukireen misaayila tarsiimoo Ameerikaa ATACMS Army Tactical Missile System jedhamu kan fageenya isaa kiiloomeetira 300 imaluutti gargaaramteetti. Misaayiloonni Faransaay fi British fageenya kanaan wal fakkaatu qaban gargaaramuun Yuukireen Raashiyaa akka hin haleelle dhorkanii turan. Biden haal duree itti fayyadama kana jijjiiruun guyyaa 1,000ffaa qibxata waraanni kun itti jalqabetti dhimma murteessaadha. Raashiyaan gurraandhala 24 bara 2022 humna guutuun Yuukireen weerarte. Moskoon bu'uuraalee misoomaa Yuukireen haleeluun hammeessiteetti. Murteen Ameerikaa kun kan dhagahame dhiha Raashiyaa iddoo Kureesik jedhamu bakka humnoonni Yuukireen lafa xiqqoo qabatanitti loltoonni Kooriyaa kaabaa
10,000 ol humnoota Raashiyaa gargaaruuf bobbaafamuu hordofeeti. Kooriyaan kaabaa meeshaa waraanaa kana Raashiyaaf ergaa jirtu maddiitti loltoota 100,000 Mooskoof erguu akka dandeessu gabaasaaleen hin mirkanoofne akeekan. Pireezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskii wanta Ameerikaa wajjin waliigaltee ifaatti beeksisuun hin barbaachisu. Misaa'eloonni kun ofumaa isaaniif ni dubbatu jechuun dilbata darbe kan dubbatan. Yuukireen misaa'ela ATACMS jedhamu kureesikitti fayyadamuu dandeessi jedhameera. Kooriyaan kaabaa Raashiyaa gargaarsa erguu dhaabnaan Ameerikaan misaa'elota kanatti akka hin gargaaramne daangessitee turte jedhu gabaasaaleen muraasni. Baayiden misaa'ela fageenya dheeraa furguugamanitti Yuukireen akka gargaaramtu eeyyaman. Biyyoonni akka UK fi Faransaay akkasumas tarkaanfii Ameerikaa kana hordofuu malu. Biyyoonni lixa hoggansa Raashiyaa waraana Yuukireen karaa waraanaa injifachuu akka hin dandeenye akka ta'etti ilaalu. Vladimir Putin tarkaanfii Ameerikaa fudhatte kanarratti ammaaf yaada hin kennine. Fulbaana darbe hogganaan Raashiyaa Vladimir Putin Yuukireen misaa'ela fageenya dheeraa kana gargaaramuun biyyoonni miseensota NATO kallattiin waraanichatti hirmaachuu agarsiisa jedhanii turan. Wiixata kaleessa dubbii himaan Putin Ameerikaa ibiddatti boba'aa dabalaa jirti jedhan. Gorsaan itti aanaan dhimma nageenya Ameerikaan Joon Faayinar humnoonni Kooriyaa kaabaa jiraachuu isaanii fi haleellaa qilleensarraa Raashiyaan bu'uuraalee misoomaa Yuukireenitti raawwattuuf Waashingtan deebii akka kennitu lammiilee Raashiyaaf ibsite jedhan. Adeemsa haqaa hin qabne furuudhaaf qindoomina barbaachisa jechuun Xi Jinping dubbatanii. Addunyaa irratti adeemsaa fi waraana haqaa hin qabne furuuf biyyoonni waloon hojjechuu akka qaban pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping dubbataniitu jiru. Pirezidaantiin Chaayinaa walgahii biyyoota garee 20 Biraazil Riyoo di Jeneerootti gaggeeffamaa jiru irratti haasawaa taasisaniin dhaabbilee idil addunyaa fooyyessuun dhimma xiyyeeffannaa barbaaduudhas kan jedhani. Dinagdeen addunyaa haqa kan hin qabnee fi loogiin kan guutamedha jedhanii keessumaa hojiileen biyyootaa guddachaa jiran giddu galeeffatan gaggeeffamu akka qabanis hubachiisaniitu jiru. Chaayinaan dinagdee magariisa mirkaneessuuf sababa jijjiirama qabeenya qilleensaan dhiibbaa biyyootaa guddachaa jiran irra ga'u hambisuuf walta'insaan kan hojjetamu ta'us mirkaneessanii jiru. Addunyaan nagaa ta'uu waan barbaadduuf biyyoonni garee 20 mana maree nageenyaa cina dhaabbachuu akka qabanis kan himani. Waraana Raashiyaa Yuukireen waraana Gaazaatti gaggeeffamaa jiruun walqabatees deeggarsa namoomaa dhaqqabsiisuun akka barbaachisu akeekaniiru jechuun BBCtu gabaase. Oduu isaa kanaaf qabannee goolabuu keenyaan dura hangafoota isaanii irra deebi'uutiin isin yaadachiisa. Manni maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee muudamoota adda addaa raggaa'iseetu jira. Naannoo Oromiyaatti nageenya waaraa mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuun himame. Abdurrahmaan Mohammad Abdullaa filannoo pirezidaantii Somaaliilaand mo'atan kan jedhan hangafoota oduu turanii oduu waliinaan Efreem Malkaamuutiin ture. Qophiileen TV mo'afan biroon itti fufuu turtii gaarii.